Wellisaa. Wellisaa artii maqaa jedhama. Maqaan kiyya artist Abdii Ibrahim jedhama. Abdii Ibrahim. Abdii Ibrahim. Waaw. Akkas jedhama. Kanarraa bara dheeraana dhukkubaa ture. Bara dheeraana dhukkubaa ture beektaa? Maaltu si dhukkubaa? Mataa fi onnee fi kanaatu na dhukkubaa tumicha Tigrellee na tumte bara 83 keessa. Akka malee na cafayte beektaa? Na cafayte akka malee na cafayte. Na cafayte. Na cafayte achumarraa na dhukkubuu jalqabee achumarraa rifachuma saniidhaan. Amma maal keessi dhukkuba? Jabuutii ture. Maal keessi dhukkubaa? Amma mataa fi onneedha. Jireenyillee natti qallatee beeytanii. Maqaan kee Wellisaa? Wellisaa artist Abdii Ibrahim jedhaman. Abdii? Sirba baay'een qaba. Sirba 60-70 ol qaban. Sirba 60-70. Sabaatti keessaan sirba. Wow, yaaddeen siin karadha hundumaafuu. In the name of Jesus Christ. Kottacha fidas. Nan dhufaa qoy. Nan dhufaa. I will come. Maqaa Yesus Kristos gooftaati. The mighty name of Jesus Christ. A secular singer Mighty name of Jesus Christ. by the name Abdi Ibrahim is receiving our Lord Jesus Christ Mighty name of Jesus Christ. as his Lord and the Savior, and there is address transformation from the kingdom of darkness into the kingdom of light. Behold. Man of God is ministering to him, praying for him. Behold. He has been saying, Be free. I have done In the mighty name of Jesus Christ. more than 60 audio In the name songs. of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Out! Paikesa, Out! Paikesa, Abidda Samirra. fire from heaven, Abidda Samirra. fire from heaven. Abidda Samirra. He was explaining his issue Abidda that Samirra. he got a cardiac problem. Out! The Holy Spirit is ministering to him. Samirra Abid. The man of God is praying for him, calling fire from heaven. And the divine fire is operating, Abidda Samirra. the divine procedure. Abidda. Look at him. The man is experiencing unusual power. Kotta is kai. Na ilaali. Look at me now. Na ilaali. Na ilaali. Yaaddeen isas boodan si argaa. Isa yaaddeen. Na ilaalin jedhe. Amma isa fayyina kee haasofnaa dura na ilaali. Maal taate amma? Amma maal taate? Maaltu si keessa darbe? Qabbanatu si keessa deeme. Nagaan sii ta'eera. Boodan si argaa yaaddeen isa ittiin galtuuf. He was saying, Sin argaa yaaddeen dawwoorii. Shika gubbaa geessu. I was feeling unusual freezing on my body. Gooftaatti kan gammadu. That was the healing power of God operating the divine procedure.